nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii dhaggeeffattoota keenya torban darbee sagalee waaqayyoo irratti walii wajjin ilaaluu jalqabne filmaata kan keenya akka ta'e filmaata lama duwwaan akka jiru isumayyuu yommuu yoo ta'e karaa waaqayyoo filachuun akka nu barbaachisu isinitti himeen ture namni karaa waaqayyoo irraa didee ofiisaatiin deemuudhaan jireenya biyya lafaa keewosii keessa akka galee ofiis biyya lafaas akka jeeqe ilaalleerra garuu yoo karaa waaqayyoo irra jiraate immoo of geggeessaa manasaa geggeessaa sabasaa geggeessaa biyyasaa geggeessaa eebba ta'ee darba waaqayyoo wajjin walii galee kanaaf filmaata keessatti irreeffadha lammaffaa dhalachuu jechuun garaa haadhaatti deebi'uu miti olii dhalachuudha yaada waaqayyoo keessa galuudha ilaalcha ofii jijjiiruudha yaada ofii jijjiiruudha isa jedhu ilaalle viidiyoo sana peejii koorratti nama 33,024 ilaale ammaatti namni 63 laayikii godhanii namni 3 komentii kennanii YouTube irratti immoo nama 426 ilaale namooti baay'een dhuunfaatti private jechuudha ergaa erguudhaan emailii gochuudhaan baay'ee nu jajjabeessanii akkamitti itti fufuun akka irra jiraatu hundumaa egaa kanaaf kadhata keessan nan barbaada gorsa keessan nan barbaada yaada keessan nan barbaada walii wajjin hojii waaqayyoo hojjenna kanaaf ergaa waaqayyoo keessa keenya guute ammas itti fufneetu saba keenya biraan geenya waaqayyoo nu gargaara kanaaf har'a immoo kan walii wajjin ilaallu isuma irratti fufneetu maaltu nama tokko nama taasisa what makes a man man nama jedhameef miti nama calluma jedhee adeemeef miti garuu nama tokko maaltu nama taasisa yoo eessarraa jalqabe maalirraa jalqabe isa jedhutu walii wajjin ilaalla dhuma irratti hin kadhannaa amma garuma sagalee waaqayyoo barsiisuu tangala sagalee waaqayyoo keessa jalqabuma yoo ilaalle mul'ata boqonnaa tokkorraa yoo jalqabne boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee amma sadiitti yoo ilaalle akka kana jedha waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafaa uume lafi bifa hin qabu onaas ture callabboo gadi fagoorra dukkanatu ture hafuurri waaqayyoo bishaan irra hin sosocho'a ture waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis hin ta'e yeroo waaqayyo haase ifni ta'e iddoo kanatti gaafa laanne lafni onaa ture dukkanatu lafarra ture lafti bifa hin qabu onaa ture callabboo ture hafuurri waaqayyo garuu akka inni hin banneef sarara sosocho'aa ture hafuurri waaqayyo sana eegaa ture garuu yeroo waaqayyo ifna ta'u jedhe sagaleen keessaatii ba'ee ifatu ta'e waaqayyo haasa'e callabboo ta'uunsaan jijjiirame hadhaa ta'uunsaan jijjiirame onaa ta'uunsaan jijjiirame dukkanarraa sokkee ifatu ta'e dubbii waaqayyo dubbatarraa kan ka'e jijjiiramni dhufe garaagarumsi dhufe seeruma kana boqonnaa tokko 26 hamma 28 immoo gaafa laallu kana booddee jedha waaqayyo haasa'ee waan hundumaa erga godhee booddee dubbii isaatiin waaqaaf lafa erga uumee booddee waan hundumaa erga raawwatee booddee kana booddee jedhe waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya akka fakkaattii keenyaatti nama nuumna isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraaf allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa irratti iddoo hundumaa irratti habitanii mootummaa qabaatanii jedhe waaqayyo amma 28 gaafa laallu mootummaa qabaatanii jedhe ammas maal godhe waaqayyo haasa'e nama akka fakkaattii isaatti uume seera uumamaa boqonnaa 2:19 amma 20 gaafa deemnu warroota jecha isaatiin dubbii isaatiin uume biyyoo lafaarraa uume kan ammoo waan hundumaa sagalee isaatiin uume kan ammoo 19:20 gaafa laallu gara Addaamitti fide waaqayyo gooftaan biyyoorraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide wanti namichi uumama lubbuu qabaatee jiran ittiin waame hundinuu immoo maqaa hin ta'eef namichis horii qe'ee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'aniif bineensa bakkee hundumaafis maqaa hin baase namichaaf garuu kan akka isaatti kan isa gargaartu hin argamne amma yoo ilaaltan inni sinaasa kun leenca kun saawwa kun hoolaadha kun bineensa warra qe'eetiifis warra bakkeetiifis kun allaattiidha kun simbirroodha jedhe hundumaaf maqaa baase wanti inni maqaa baase akka fakkaattii waaqayyo uume waan ta'eef hin ta'e waaqayyo hunduma isaa konfirmii godhe ilaalaadha yeroo cubbuu duras iddoo nama ilaalaa jiru boqonnaa tokko boqonnaa lama cubbuu fuuldura yeroo isaan waaqayyo wajjin walitti dhufanii jiran yeroo isaan waaqayyo wajjin haasa'aa jiran yeroo addaan filooshipii guddaa waaqayyo wajjin qabaachaa jiru danda'uun kun cubbuma booddee yommuu seeromaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokko kaatanii amma 7 yoo ilaaltanii ammas waaqayyo haasa'e yeroo gaarii sin haasa'a yeroo rakkinaa sin haasa'a maaliif lakkoofsa 7 irra ga'anii
yemmus lammanuu iji isaanii baname qullaa ta'uu isaanii sin beekanii kanarratti isaan baala harbuu walitti hulluuqsanii marxoo isaa hojjetanii kana booddee namichii fi haati manaasaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensa utti Waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemuu sagalee dhagaanii isaan Waaqayyo gooftaa duraa mukeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatanii Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirtaa jedhe. Garagaritti gaafa laaltanii qullaa koon ta'e nan dhokadhe nan sodaadhe jedheroonni haasa'u ilaali. Amma maal jechuun barbaade iddoo kanarratti yeroo ilaallu yaada kana yeroo ilaallu Waaqayyo hin haasa. Yeroo Waaqayyo haasa'u waatu ta'a. Waaqayyotu haasa'e ifatte. Waaqayyotu haasa'e lafatu uumame waaqatu uumame wantoota keessa munyuuqantu uumame wanta bishaan keessatti uumame waan baay'eetu uumame. Yeroo namni cubboo jiru Waaqayyo waame Waaqayyo hin haasa'e iddoo qajeelaatti deemsuudhaaf. Nama immoo fakkaatti isaatti uume Waaqayyo akka isinitti hime kana akka bifa isaatti akka fakkaatti isaatti nama maaltu nama taasisa dubbachuudha haasa'uudha horii irraa kan yoo itti adda baane obboloota koo haasa'uudha. Kanaaf haasaan keenya lammaffaa dhalachuudhaan keessi keenya bilisa bahee ta'uutu irra jiraata. Namni keessaa garbummaa jala galee butuu bilisa hin bahin obboloota koo wanti inni haasa'u baay'een jireenya isaatiifis maatii isaatiifis biyyaafis rakkoo ta'a. Bilisummaadhaaf biyyi lafaan falmiti. Bilisummaan inni guddaan garuu Waaqayyo uumaan namaa kenname keessi namaa bilisa ba'uudha. Namni waan hin taane suusii hin taane irraa waan itti qabamee jiru irraa namni baay'een horiidhaaf garba, namni baay'een namaaf garba, namni baay'een jireenyuma sodaa gara fuuldura sodaadhaaf garba ta'ee jira. Kanarraa namni duraan dursee bilisa ba'uutu irra jiraata. Erga isaa bilisa ba'ee booddee wanti inni haasa'u haasaa dhugaadha, haasaa qajeelaadha. Utuu keessaa bilisa hin bahin bakkeedhaan bilisa hin ba'a namni yoo jedhe isa tokkoffaa dogoggore waan ta'eedhaaf hiika fiduu hin danda'u. Of jaallachuurra dhaabbate ofii isaa duwwaaf fiiga hawaasi bara kanaaf duwwaadhaaf fiiga waan ta'eef eessayyuu ga'uu hin danda'u. Sababa Waaqayyo. Kanaaf inni dura namni eessarraa bilisa ba'u dura keessisa dhugaa yoo bartan dhugaan bilisa sin baasa gooftaa Yesuus yoo ta'an. Sobaan utuu deddeebitanii waan hin taane keessa galtanii utuu deddeebitanii isin garba waan ta'eef akka nama birmaduu taasisuu hin dandeessan. Dhugaan garuu birmaduu sin baasa. Namni ofirraa bilisa ba'utu irra jiraata. Ana jechuurraa bilisa ba'utu irra jiraata. Namni wayyaa sobaa isa ofitti fulluusee waan faana addaan fayyadu cubbuu ofitti marga sanarraa of dhokachuu jala nama dhokachuu jala bilisa ba'uu irra jiraata. Gara yaada Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo wajjin walii galuutu irra jiraata. Inni baay'een beekumsa keessa dhokachuu barbaada. Inni baay'een horii keessa dhokachuu barbaada. Inni baay'een waan biraa keessa dhokachuu barbaada. Kun immoo nama hin baasu. Namni of jalaa dhokachuu hin danda'u nama jalaa yoo dhokate. Inni waan sobaa wayyaa sobaa ofitti coru nama baasuu hin danda'u. Gara dhugaatti deebine Waaqayyoo wajjin walii gallee keessi keenya kaha bilisa ba'u. Yoo hidhamnes bilisummaa naasomu. Yoo ari'atamnes bilisummaa naasomu. Yoo rakkannes bilisummaa naasomu. Keessa keenyatii kamee jira ka. Namni seetti hidhame kan jedhee bilisa ba'uudhaaf inni kaan diraagii fudhata, inni kaan dhugaatii dhuga, inni kaan nama biraatti waan baay'ee maxxansa, inni waan baay'ee ofitti qaba. Hin ta'u kun waan isin ofii kan ta'u kun keessa keenya san wal lolurraa duraan dursinee bilisa ba'uutu irra jiraata. Kanaaf eessa jirta jedhe iddoon si kaa'imaa gad dhiiftee addaamiin. Iddoo sanatti deebi'e dukkana kee ibsaa jireenya keessaa dhaayimneessa iddoo sanarraa ka'e iddoo sanatti deebiin sababa Waaqayyoon fakkaannee uumamne hundumti keenya gara sanatti deebiin eessarraa jalqabnu Waaqayyoo wajjin jalqabnu yaada Waaqayyoo keessa gallee jalqabnu namoota Waaqayyoo taanee jalqabnu sobaan kan deemu Yohaannis boqonnaa 8 irraa abbaan keessan diiyaabiloos inni abbaa sobaati jedhe namni yookiin nama Waaqayyooti yookiin immoo nama seexanaati jechuudha. Bifa isaa gaafa laalu hundumtuu nama wal qixxee fakkaata. Garuu sobaan guutamee fi tuulummaan guutamee jibbaan guutamee kan deemu eenyu diiyaabiloos isin kan abbaa keessan jedhe warra Yihuudotaatiin. Warra dhugaarra deemanii garuu isaan dhuguma namoota sirrii namoota Waaqayyooti. Isa kana hubachuutu nurra jiraata. Kanaaf egaa kan kana isiniin jedhu Waaqayyoon fakkaannee uumamneerra akka nu haasofnu barbaada Waaqayyo. Biyya lafaa kana bushaati, biyya lafaa kana geggeessaati. Waa'ee wal bituu waa'ee wal geggeessuu miti. Nuyi Waaqayyoon fakkaanna obboloota koo waliin mareenee hojjenna malee namni namarratti bituu hin danda'u. Hafuura namaa jireenya namarratti bituu hin danda'u. Bakkee namaa humnaan bittee keessa namaa bituu hin dandeessu. Keessi namaa kan inni walii galu dhugaarra dhaabbannee dhugaadhaan walitti dhufnee filooshiitti gaarii yoo qabaanneef. Garuu kan nu goonu lafa kanarratti hojjennu hawaasa keenya hojii habarsiinu waan garaagaraa uumaan Waaqayyo kennaa inni kenneef jira. Akka inni hojjetu, akka inni dubbatu, akka inni baasee keessaa kan jiru kennaa isaa bakkeetti mul'isu. Waaqayyo isa taasise
yeroo lafti callabboo ta'e dukkana ta'e yeroo lafti qonaa ture haase hin jijjiire dukkana sana jijjiire callabboo sana jijjiire waan gaarii godhe yeroo namni iddoo gadhiisee bakkatti haasa'e waaqayyo sirreessuudhaaf haasa'e waaqayyo obboleettii koo obboleessa koo har'a waaqayyo haasa'uu kee barbaada akka namni haasa'uu barbaada akka dubbii dhugaa namni dubbatu barbaada akka nuyi soba dubbannu miti akka nuyi jibba dubbannu miti akka nuyi ammeenya dubbannu miti waan gaarii dubbanne kun nama qajeelchu nu barbaada akka nuyi uumama qajeelchu nu barbaada akka nuyi keessatti hirmaannu barbaada waan hundumaa keessa akka nuyi withdraw of goonu barbaada addaan faan isa hojjetatu sirreessuu itti kenname keessa baqatan gaafa cubbuu hojjetan deebanii wal baqatan waaqayyoon kasatan wal kasatan maalirraa ka'e kun cubburraa ka'e garuu gara yaada waaqayyootti deebine jaala waaqayyoo keessa galle inni duraa waaqayyoon jaallachuudha Maatiyos boqonnaa 22:36 qaba inni duraa waaqayyoon jaallachuudha abboommiin lammaffaa wal jaallachuudha waaqayyoon jaallachuu namoota jaallachuu waa'een keenya hin qabu iddootu jiraatu sadaffaan of jaallachuudha jalqabne waaqayyoon isin jaalladhu namoota isin jaalladhu selfishii ta'uurraa wanti dhufu tokko iyyuu hin jiru isa duraa waaqayyoon fellowshippii keenya isaa jirutti dhufuu sirreeffanna isa booddee immoo walii keenyaaf jiraanna kanaaf nu kaa'e waaqayyo akka warra namoota jaallannu akka walitti dhufeenya gaarii mana keenya keessatti uumnu hawaasa keenya waldaa keenya biyya keessa keessatti uumnu akka jireenya namootaa keessa galee namoota sirreessinu akka namoota gargaaruuf akka adeemnuuf waaqayyo nu barbaada torban darbe haasee namni ofii isaatii kufe nama biraa fayyisuu hin danda'u nama biraa qajeelchuu hin danda'u ofii kufe maasterii baay'ee hojjenneerra garuu maasterii ofirratti hojjechuu dadhabne ofii keenya maasterii gochuu dadhabne ofii keenya bituu dadhabne beekumsa ergisaatiin guutamneera digrii baay'ee daddarreera garuu jireenya keenya ogummaadhaan ofirratti hojjennee nurraa akka inni mul'atu hin goone tiyurii taa'uu waa irratti amanu waaqayyo galgala kana kennu jijjiirudha karaa inni anaaf jireenya kee ilaalcha kee jijjiiradhu yaada waaqayyoo keessa gal aaktii godhe jalqabu yeroo jalqabu ofirratti jijjiirama ofiraa jalqaba waan ta'eedhaaf ittaanii mana kee keessatti gahee kee hojjedhu abbaan manaa gara haadha manaatti socho'ee haase yeroo hundumaa bileem shiftiin godhe namni cubbuu hojjeteera waan ta'eef yeroo addaamii waaqayyoon kasase deebi'ee immoo nama kasase ishee kana godhe si kana godhe maal alaatti deebi'ee immoo ishee kana godhe gara sanan godhe adeem sirriidha yeroo dhattee kana keessatti waan tokko sirreessuudhaaf yaaddu haati manaa kee siin qabuu dandeessi si loluu dandeessi siin mormuu dandeessi garuu gahee keeti deemi hojjedhu deemi sirreessi bara kana quick divorce jedhanii birii 300 waleessisu iddoo baay'ee wal fuudhuun drive through ta'eera haruma wal fuudhu torbee tokko ji'a tokko booddee waliif maaliif hundumtuu gahee isaa bahuun barbaadu abbaan manaa gahee kee bahi ijoollee kee fakkeenya ta'e haasawaadha manaa kee taasise aariidhuma waan tokko reaaktiin godhe reaaktii gochuurraa ka'e 0.008 gidduutu reaaktii godhe poolisiin nama meeqa ajjeesa nama meeqa fixaa jira hiikan ta'an reaakshinii waan tokko hin fidu waanuma isheen jetteef reaaktiin godhe waanuma namni jetteef reaaktiin godhin oo jette deebisuu hin fiigin nama of hin dhaggeeffatin waan namni jedhu dhaggeeffadhu yeroo baay'ee waan namni jedheef deebisuu fiinna reaaktii goona proaaktii godhe inni darbe hin darbe inni dhuguuggana darbe hin darbe inni shaakala nuutaa inni barumsa nuutaa gara fuulduraatti maal goonaa jedhe proaaktii godhe gara fuulduraatti akkamittiin waa sirreessaa jedhe sadarbeef miti reaaktii gootee walii kunii kan ta'u wal loluunii kan ta'u wal jibbuunii kan ta'u akkasittiin ijoolleen meeqa jeeqamanii bakkeetti baanii identity crisis keessa galanii eenyummaa isaanii wal dhalanii abbaan koo meera haati koo meera jedhan ijoollee meeqa jeequmsa keessa galaa jira dhaloota dhufutti faraduun nurra jira dhaloota dhufu balleessuun nurra jira haati manaa immoo abbaa manaa keen kaareejii godhu waan gaarii waan meeqa hojjeteera waama tokko maqaan baasin dhiira inni talaaltu yookiin namni talaaltu baraanis waan isarra caalu hin qabutti dhiyaattee dagarree waan taateen malee namni guutuun hin jiru guutuun waaqayyo duwwaa karaa dadhabbii namaa waaqayyo dhaabbata sanni gaarii godhe ilaali isani hojjete ilaali isa hamatte abbaan manaa abaloo akkasi gahee kee hin baane jedhe jeequmsa fidin abbaan manaa immoo seen kanatti shiiftiin godhe kana jalaa dhokachuu gara dhugaatii gara hamiitiin deemina hamiinii kan fidu ufumaa dhaqanii wal irtaasa'uu kan fidu wal kasasuu kan fidu wal jibbuu kan fidu mana keessatti mootummaa waaqayyoo bal'isaa nagaa fidaa yeroo kana hojjetu sirriidha Yesuus Kiristoos iyyuu najjeesan hin tuffatan of keessaa baasan namni dhugaa haasa'u hin hidhamu namni dhugaa haasa'u hin jibbamu propagandaan bara kana televiizyinii irratti dhageenyu propagandaan bara kana intarneetiin dhageenyu propagandaa sobaati wanti gaarii yeroo baay'ee advertaayizimentiin barbaadu ittiin sammuu nama maayindi kontiroolii gochuudhaaf sammuu nama waan hin taaneen guutuudhaaf yeroo baay'ee obboleetota tokko namoota baay'ee addiktii ta'aniitu televiizyinii jala ta'anii bulu isarratti kan wal ajjeesan meeqatu jira namoota waan baay'ee addiktii ta'aniiru intarneetii irraa waliin jedhan haree hundumtuu kireeziidha seelfoonii isaa baate sarraa waliin jedhu waaldaa keessa taa'ellee isa kan inni hojjetu feesbuuk irratti kan inni hojjetu sooshaal miidiyaa irratti kan inni hojjetu ol jechuu hin danda'u namni hundumtuu seetanii kophaa baasee fixeera waaqayyo walii wajjin jiraadhaa jedha waaqayyo walii wajjin haasaa jedha waaqayyo wal jajjabeessaa jedha
ijoolleen mana keessa wal hin argan nyaataaf dhugaatii irratti iyyuu maatiin wal hin argan walii wajjin fellowshiippiin qaban walii wajjin hin taphatan seexanni qubaatti baasee namoota fixaa jira walitti haasofnu wala sirreessinu waaqayyo kanaaf kan inni nu kaa'e haasaa hin baqatinaa waa baay'ee jala rakkoo jalaan baqatinaa gidiraa jalaan baqatinaa bakka abbaan manaa baqatee mana abbaan manaa baqatee hiikan ta'u yookiin biyya baqannee hiikan ta'u loliisa dubbii jiru baqannee hiikan ta'u akka nu hiika taanuuf akka nu haasofnuuf waaqayyo iddoo sana nu kaa'eera. Inni haasa'u jettaniis mu'aasa dhiisanii baqachuun hiikan ta'u utuu keessan dhugaa tokko dubbachuun baruu isin irra jiraatu kanaafitu jireenyuun hama salphaa miti. Mana diigame siin ijaara waaqayyo hawaasa diigame siin ijaara waaqayyo waldaa diigame siin ijaara waaqayyo nama qeenya irkaa bade nama jireenya irkaa bade siin sirreessa waaqayyo yoo taasa'uu baate eenyu taasa ati gaasa'uu dhiisuun kee beekaa fakkaachuudhaaf yookiin immoo cawaa fakkaachuudhaaf yookiin haasa'aa wallaala ranaan jedhu ammaallaan jedhu an kana jechuun kee hiikoo kee ana kan jedhu eenyu ana kan jedhu nama hundumtuu yoo sitti beekumsaan caalte iddoo biraatti kan biraatti caala yoo sitti qabeenyaan caalte iddoo biraatti kan biraatti caala kontekestii makkee jirtu keessatti anuu adda yoo haasa'e yoo na tuffatu na yeellaa hin jedhin haasofte yoo dogoggorte bursirreeffatta maan rakkoonsa garuu ati nama jibbuuf nama hamachuuf sobaaf waan hin taaneef hin haasa'in dhugaaf dubbadhu calin jedhin nama dhugaa dubbatu wajjin waaqayyotu jira yeroo hundumaa sirriidha jireenyi nama konfiyuuzii godha jireenyi baay'ee nama rakkisa eenyuu nan fuudha hojii kamiin hin qabadha eessan jiraadha mana maaliin bita attaman godha ijoollee tamittan guddisa maatii jina kamittan jiraadha yeroonni kun hundumtuu dhuguma gaaffii